sheekicha sanarraa naqabee jettee himatte eessuma jechuudha. Jaalalli biyya keenya garanii dhaqaa jiruun beeku. Jaalalli qabeenya ilaalu, jaalalli umrii ilaalu, jaalalli amma akka keetii yoo makiinaa hin qabaanne, yoo kana hin qabaanne, yoo mana hin qabaanne hin jiru. Takka siin jedhe. Nummoo yoo muka taane baddaa keessa deemaa nu dhaaba. Siluma barra lana sirrii miti. Kuni zulmii oliiti. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ustaazni hatattamaan isa akka isaanii dhaman murteen ba'aa jira. Waan kana hatattamaan bakka inni jiru baree jechuudha to'annaa seeraa jala oolchuu qabaa jechuudha. Ni kawanni jaamaan jiru. Oduu qulqulluu isaa furannee dhufnee jira. Mucaa isaanii kan ta'e mucaa ilma sadaffaa irratti argatan kan ta'e laayif irratti dhufee dhugaa isaa haasee jira. Inni kaan inni abaara inni kaan inni eebbisaa abbaa keetii. Abbaa hootee ani ilma isaa sadaffaa. Maashaallah tabarakallah. Paantii darzana mana keessaan qaban amma osoo viidiyoo ol baase paantii darzan and darzan namni tokko tu paantii 12 hin qabaatiin akkamitti maakii arrabsuu danda'a? Paantii 12 illee namni hin qabne akkamitti maakii ol jedhee ilaaluu danda'a? namni dhibbisa diguutuun Bishaaniin. bishaan boombaatiin qaba. Ergixanya nani. Oroota duraan garuu kan nu kolfaa turre kanatti ture. Suuraa kana gubbatti haa agartu abbaa fi ilmoo miti. Jaarsa kanaatu miyyoo tana fuudhee jechuudha. So jaarsi kun Maaliif gizee kan dhiiraa ta'u wanti kun safuu ta'e kan jedhu gaaffii guddaa kaasee jira. Garuu manni Mubaarik keessisi koo qulqulluu miti. Animo كعمري لما كويا سجلي تيم فودا جولم إثيوبيا تدقون أبا ونيجا وندلين وند خيساني يو ميري كرفتين الالتو أنسيف دوي Ijoolleen meeqa sababa siitiin kan bu'an anaaf isan illee dhingada qoqqophoofnee tuunuu eegaa jirru isiin garuu amma kan isiin jedhaa jirtu ijoollee waggaa 34 gadii malee hin barbaadu. يا كيرو نسال بستان نمانا فرد بيتو فيتو هلا يانا قطع هاجي أورنتجي أني كيرو أمدي دميس أما كل سجليتين بيجلك أرسا خفلي بربادان جي إذا نمني دلوكم كيرو يدو كنتم فيديو دلائي دريتي نمني دو كجال لك أمسي سودا نبدن تربيتك جوتو جتشو كوي فيديو كي يجعل لك أبسيسوني فيديو أنا فتو جنني مشاكل جعل لك أبسيسو إيزي أكسر ناتوفني أكسر ناتبريني أكملتك أبسيسو إيزي تعال ونكون غاري غاري تيجي ما خدوا جرتا فيديو دلدي قوتن كنا خيسا فيسبوك في يوتيوب إذا كنا في تيك توك لا جرو خيسا فيديو جولي سالما جولي سلمبري لما كل جاه تاتو سيمبيكو أما كل تربة تاتو سيمبيكو فيديو لما كوفاتو تكشوا قرر خلنا نسين أكم جد فيديو لسان دلقا موسيقى رد دلقاني يوم ميري كدفتي جان لالتو وجدت فيديو تكمو دفي خود تو إفتوتو حفتين انجبسين قلبيتو جولي لما كنا كوفاتو تقوم يرجعنا كبسيس يرجعنا كبسيس وده دبدل خامس صدومي سجلتين بربادة باي باي كيرونا أكثر ناس رجال لك أبسيس نجرب دربا كومنتي جلتي بريسا جرب إيرامو دبي ساتي تفيدمني ناس رجال لك أبسيس نجر أدر وين باقي أنا نما يدين مو كانوا جيني ناتا كوسين كوني إيرا وقا دي دما غادي أوفيتين بوكيناي توقف فاسي فاني تشيستي عارفين قلبتشيس لما فلبين شكو جاتونا قلبين داقو فكات لبين لكو فكات تقرسي يارا بس وردي لو جتك آمان قلنا سنين يوانا كستي أكم جتيكا نانوكا كتانو مالي جولي دربا فوچون نيسنا Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagasani, umagada. Abang anak yang gerundura, mantin CV masih. Ila guys, Quran ada. Argite ni, Quran dosa. Quran pun naga fatari duda. Quran pun naga fatuan. Durbumanangka, ibarat. Wafit aman manangka. Okay. Quran pun naga fatu gerte, Quran. Yo mire karuftiin ilaaltu. Mucaa kanaaf kan jedhamu qabu ture. Mucaa kun akka kanaatti kakatti dhuguma isaa himaa jirti. Ijoolleen durbaa akka kanaatti kakachuu keessan marragaagat አለባችሁ.
Sururi haadha dhiirri dhiirota hojjetaati immoo kana hojjetu. Yoo sanan taaneeti baruudhaaf rakkisaa gadi ta'e jennaan ijoolleen durbaamee akka kanatti viidiyoo hojjedhaati nuu kakadhaa malee sana malee danda'amaan jiru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu naguma. Jirtu. Baga ayyaana Iidal Adhaatiin isin ga'e. Garuu warwaamuunis wajjin fataa jechuun dhiisnu. Inni guddaan egaa kennaa caalu addunyaa irratti kan beekamu diyaamendiidha. Waantumti keessa nu beektu diyaamendiidhaan isheef kennan dalaqoo fecha. Baay'ee gaariidha. Waan kana jaallanne irras namoonni yoo qabaatan kennuu keessanis hin jibbinu haa ta'u malee namoonni naannoo keenya jiramu namoonni biyya keenya jiramu ijoolleen Oromoo akka kana gisee siin taatu. Birrii 15,000 kan mana barumsaa waan kaffalteetti hin fatanaa seentu dhabdee of ajjeeste mucaan kun. Dhugaa rabbii jaalala barumsaa laala. Waggaa meeqa rakkatte waggaa meeqa beeloftee dheebottee habdii meeqa olattee baratte as keessee sadarkaan eebbifamuuf jiini tokko hafe. Nama meeqa gaafattee dhabdeedhan nama meeqatti dawwaltee dhabdeedhan maal ta'a yoo isheen namoonni isheen isinii dawwaltatu liqeessitaniif 15,000 miti 500 iyyuu gara sooshaal miidiyaatti dhuftee laatte nama meeqa gargaara maaf gara walitti jabaatu yoo rakkoon qabu sin birrii miiliyoona 3-4 daa'imman bitanii ijoollee keessaniif kennuu rakkoon qabu jaallanne irras ijoolleen keessan ollaan keessan birrii 15,000 dhabanii of ajjeesaa jiru. Birrii mana barumsaatti hin kaffalan dhabanii of ajjeesaa jiru. Uummata kam irratti boonuu barbaadu? ምኒልክ ሰው አትግደሉ ብለዋል። አይ እኛ ሰው አልገደልንም የገደልነው ጋላ ነው ሲሉ ጋላም ቢሆን አትግደሉ። Milinik akka kanatti uummata keenyatti xaabatee darbeeka. Ammas immoo ijoolleen sammuu mataa keenya irratti kan ol ba'uu barbaadu sana gizeedhaan yoo gadi hin qabne booddeensi ilmoon bofa jedhama miti akkasuma taati. Gara biraatiin immoo roota ijoolleen durbaa tokko rakkina guddaa qabdu. Abbaan manaa kunoo. Abbaan manaa kee duraan yoo bara teessifti isa aarsuudhaaf wanti takkas godhaa jirtu karaan kun nama hin baasu jannata siin galtu. Deelaan peejii kan jedhamu TikTok irratti oduu gurguddaa gabaasuudhaan kan beekamu akka addunyaatti subscribe baay'ee qabaachuudhaan beekamaadha. Gurbaan kun Itoophiyaa galee ture. Itoophiyaa yeroo galuu keessatti aadaa keenya uummata addunyaatti tu agarsiisuu kan oole Deelaan peejiidha TikTok irratti baay'ee ni beekama. Beekamtii guddaa kan qabu. Hidha haaromsa guddaa biyyattii keenya yeroo siin eebbisuustu keessattis akka addunyaatti falamee qannuuf dubbatee jira. Addunyaan akkasii waa'ee kana dubbattuu godhee jira. Haa ta'u malee ijoolleen keenya immoo ergaa erganiiru. Hello Deelaan peeji, welcome to Ethiopia. Mana Mubaarak Musammaa live irratti seegaarraa kottu gastii amma. Amma sanii kan jannata galtanu jannata galaan ana sini wajjin እንገሉ ጀዴራን ሰሎሞን ማላንተ ጀታ ውዶችዬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 6.9 ሚሊዮን ተከታዮችን በማፍራት በአፍሪካ
ሁለተኛው ተጽዕኖ ፈጣሪ መሪ ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው 6.9 ሚሊዮን ተከታዮችን በማፍራት ነው በአፍሪካ ከሚገኙ መሪዎች መካከል ከግብፁ ፕሬዝዳንት ቀጥለው ሁለተኛው ተጽዕኖ ፈጣሪ መሪ የሆኑት። ዶክተር አብይ ከበዝኒ ጉዳን ከነሙ ፊ ቀበከን እንጀሪ አመኑ የሮ ከነ ከሰት ነሞኒ ኬኛ ብየበራቲ ጊዜ ከሱማ ፍረተን ይልፈኑ ማን ከሰን ይቁልቁሉን ታነ ከሱማ ጊዜ ስን ኦልገልችተን ነው ባይስ እንደበረገት ይዘና ማን ኬኛ ጊዜ ቁልቁሉት ከሱማን ፌመነኪን ይላሉ ባየኑ ቲቶር ምስጋና ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ይሁንና ማለት ነው። ከ6 እና ከ7 ዓመት በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ ተጓዦች ጎብኚዎች ሁሉ የሚጠየፋት ሀገር ነበረች። መቶ በጎበኛት ቁጥር እንዲባሉ ቁጥር ሰው ሲሸና ነው የምታዩት። ሰው በሸናበት እጁ ሰላም ይላቸዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲህ ነው እያሉ ብዙ አቃቂር ነበር የሚያወጡብን። አሁን ግን ሀገራችን በዚህ መልክ ተቀይራ የትልልቅ ሀገራቶች ከአውሮፓ መጥተው በኢትዮጵያ መደመም ማለት ቀላል አይደል። ይችላል አብይ ይችላል ደም ነው ተጠበቅነው የደም ጠብታ ነው። ይሄ በቀላሉ የሚመጣ አይደለም። በጣም ደስ ብሎናል። ይችላል አቶ መሊ ኡመቱ መከኛ ኪሰለ ነሞኒ ባየን ገራገሩማ ጉዳ ቀቡ ገራገሩማ ከነከኑ ሜሞ ዶክተር አብይ አህመድ ፊት ኢጠላ ሲያሳ ጉዳ አዱኛ ከንታን ኦቦ ጀዋር መሐመድ ጋር ረኪነ ጉዳ ኡመኒ ጅሩ ኡመተ ኦሮሞ ጅዱቲ ጀርኩን ለማ ረኪነ ጉዳ ኡመኒ ጅሩ ጀርኩን ለማ ኦሶ ቶኩ ታአኒ ነሞኒ ኬኝ ስላ ጀቢናን ከናካ አዱኛ ትለ ቤከም ነው ኬሳ እሰቶኩ ቱሪ አቶ መሊ የሮማ ኪሰት ጀር ለማን አደታው እንጀራ ኡመተ ኬኛ ዋጋ ያስከፈለ ነው ዱጋ ረቢን ሰነንጀ ዱራ አብይ አጀሰው ላይ ሚነጀሳ ማርች ጉዳይ አብይሞ ዲጎሮሞ ኡጌ ዲጎሮሞ ነማጀሰ ጀዋር መነ ሂዳቲ ነቀ ከርቴ ሰንሰኑ እንዳከም ደስሜት ትቃላ አከም ቲቪ ላይ ላለ ግዛ ያሉ ጀዋር ነሞ ኦሮሞቲ ናንታ አየ አችሞስማ ከስመቲን በረቴ ጋፈ ጆር መኔ ዳቲቦ ገመደ كمان قاعد أنا رما كسوايلي إنجليفا سوماليفا سوماليفا أفعل أفور بيت أماريفا شان جولي وان كتالي كمان جرجب بابر سيستان وربي سني فادي سونجر بابا ميت بابا what do you call this daddy Abbo ميت Abbo كونه Abbo نسجل مجاجوار Abbo نسجل Abbo no jijira كانسن أرجع ترتاني مجاجوار محمد أتو مليجر أدوبية كينيا تيرو ديفنو كيستي وانت قدرت أقول أجيني جرا الناس معيني شيكني تو كجولي سبيجي فلاني رجالمي سوشيال ميديا كان رتبا يها سامع جرا وانت يكون ماين ni umri adun zawal تخامة تربة تمام انت لما دي دما فلو جتو ظلمي لد ظلمي حياة نموني توكو وان كان هاجبانو مالي نموني توكو مو وان كان ديك راجل عشان قاتله في دبرك أتارو ما غاري داجن برتيد نمني دبرتيد دبر ما قب دبو دبر جرينيا غاري جرياتا جرينيا راحتن طيبة جرياتا لال ما شيخ خنا ما شاء الله لال ما انت لتقو بريدو كن فودلان هي درسون خني ور غري غري خغما ايمو خنا غرتي فودم تري جيرتن بابا غدا خنا رافغن يردا انت لقشتي بريد تنفودلا ما شاء الله سنر جنة جرا مبروك ما شاء الله يا فخان وغاني في غرتي وإلا لا تجي نمتشي ددي چتي خنما فانت ما خن تغورنا غرت فانت ما تغورن بو مالدا فانت وان برباد ربيتي او اخابي فانت ما تغورن مالدا فانت ما تغورن مالدا ددان نچته مركانه كوي دا غاور اكستا تريو ما شاء الله كشيء غلط فورا هاتو مالي شيكني شيكا غودال وايسان رادبچو رامنا شيكني اكمتي مچاكنا فوچو دندان وانتكون اوغانزرو مايني كنجرو مچار مساني رادغين بالكده فنغانا السلام عليكم مدام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا منصور يموبي منصور كم نجا يا نجا إني كاني نبارا إني كاني نبيسا أبا كيتي أبا هوتي يعني المسا سدفر ما شاء الله تبارك الله دوكما سدف إني كاني سدفر تفودن جدا إني كاني مو إلمو سادي جدا أدان نوبا سباكو
Dhugaan jirtu isiin haadha manaa sadaffaadha. Beekaan namni lama dura ni jiranii. Kanarrattis dhugaan jirtu kanuma. Garuu wanni si ajaa'ibu seenaa kana yoo kaatee ilaaltee isaan akkuma isin argitan kun nama sheekaatii, nama daawaa godhu, nama du'aa godhu akka carraa ta'ee isaan isiyyuu beekanu gaafa fuuchuu deemanu barana umraadhaaf kaabaa turanii ramadaana achitti baasanii dhufanii yeroo ramadaana baasanii Finfinnee wajjin turree ishee yaadamis namni baay'een nu bira jiranii achitti du'aa godhaa turre nuti quban qabnu. Sambooda isiidha kan dhiyeesse sheekaa isin biyya alaa deemu isinii wanni eessuma bira jirti Finfinnee keessaa sheekicha san du'aa inni godhanii ni beekamaadha. Du'aa godhanii sheekicha sanarraa naqabee jettee himatte eessuma jechuudha. Sambooda yeroo gaafatamanii maatiranu anis nan fuudhaa jedhaniin jennaan sambooda ani xiqqoo nama kitaaba qara'u ana gaafataniyyuu. Nama natti erganii nan fuudha akkam jettaa jennaan isinii taanaan baafanaaf tahaan jedheen sambooda isii ergatte malee isaan hin erganne isii sin beekanu arganii sin beekanu kan arge isiidha kan ergate isiidha jennaan hayyaman isaan dhugaan jirtu kanu. Dhageessanii isiitu jaallatti jaalalli qaqqaladha kun lama shan sirrii jira. Jaalalli biyya keenya garanii dhaqaa jiru hin beeku. Jaalalli abbaa nama qaburraan beekamu. Jaalalli qabeenyaa laalu. Jaalalli umrii laalu. Jaalalli amma akka keetii yoo makiinaa hin qabaanne yoo kana hin qabaanne yoo mana hin qabaanne hin jiru. Takkasii hin jedhe. Nummoo yoo muka taanii baddaa keessa deemaa nu dhaaba. No way, no way. Yes way. Yes way. Maakii immoo maaltu aarsa qoy? Paantii darzana mana keessaan qaban amma osoo viidiyoo ol baase paantii darzan አንድ ደርዘን ፓንት እንኳን ቤት ውስጥ ያሌለው ሰው ነው የሚሳደበው። ደርዘኒ mana keessaan qaban jechuu habbaa lama qabanii sunu urattee jirti. Sanuu zamana kanaan ajaa'ibkiin dhiqan ittaayachuu nama akkanaaf deebisettanii hafna gootan azala wallahi. አንድ ደርዘን ፓንቲ የለውም ማለት እኮ እንዴ ዳሜጅ ሆኗል እኮ ይሄ ሰውዬ ኦሬዲ ዳሜጅ ነው። namni tokko tu paantii kudha lama hin qabaatiin akkamitti maakii arrabsuu danda'a? Paantii kudha lamallee namni hin qabne akkamitti maakii ol jedhee ilaaluu danda'a? Maakii qofaa miti immoo kan isin arrabsaa jirtan ijoollee keenya tokkos illee akkamitti arrabsitu tu paantii kudha lama hin qabaatiin? Ani bar birrii kiyya baaseeti bar. Eko? Farshoo kabitu birrii kiyyaani. Akkana dalagee. Kokaa kana birrii meeqa galee jira hin beektaa? Bishaan qamaata bishaan bombaatiin qamaata amma persentaan dhibba amma isin keessa amma namni 70 yoo kookaa bitate namni 300 guutuun bishaan bombaatiin qama እርግጠኛ ነኝ። No way, no way, no way, no way. Kunis ni darba. Sigalee ani garuu kookaanin qamaneetiin jimaa kiyya qamadhichoo qamee sigalee bishaan aayilaandii bitadhee wacii kiyya firratti baasee sambooda nyaata bareedaa nyaadhee sambooda dhugaatii bareedduu dhugaa. Yoo xiqqaatee guyyaatti birrii 15,000 baasa. An dubartii ta'ee kiftaam kift cigaaraam deemi dalagadhu. Azala teessee afaan kee banini. Seera maatimaatiksiitiin birrii 15,000 baay'isuu 30 dafaa adaraa rabbi dafa birrii meeqa? Namni tokko qaniitti wacii kana baasee jiraata. Ati bishaan bombaatiin teessee qamaata. እንደነዚህ አይነት ወንዶች መገደል ነው ያለባቸው። በጣም ነው ያናደደኝ። ምን እንዳደረገ ልንገራችሁ። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ መኪና አደጋ ያጋጠመውና ለ6 ዓመታት ያክል ፓላራይዝ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሃል ግን ሚስቱ በፍጹም አልተለየችውም ነበር። ትንከባከበው ነበር፣ ገላውን ታጥበው ነበር፣ ዳይፐሩን ትቀይርለት ነበር፣ ምግብ ተመግበው ነበር። ብቻ እንደ ህፃን ልጅ ትንከባከበው ነበር። እሱ ብቻ አይደለም ቤታቸውን ታጸዳለች፣ ልጃቸውን ትንከባከባለች። ደግሞ እሱ እንዲድንላት ሕክምና የለ ምን የለ የምትችለውን ነገር በሙሉ ታደርግለት ነበር።
እና ደግሞ ሶሻል ሚዲያም ላይ ትሰራ ነበር እንደ vlog አይነት ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ያጋጥሞኝ ያለች ላይፍ ስታይሏን ፖስት ታደርግ ነበር እና በጣም ብዙ ሰዎችም ያበረታቷት ነበር። የሚገርመው ነገር ግን ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ይሄ ሰውዬ እየዳነ መምጣት ይጀምራል እና ሙሉ ለሙሉ ጤናው በሚመለስበት ሰዓት ላይ ረጅም ጊዜ እንኳን አልፈጀም፣ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ሌላ ሴት ያገባል ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው ያናደደኝ። እንደዚህ አይነት ጥቅመኛና ባለጌ ሰዎች በጣም ነው የሚያናዱት። ምክንያቱም መፍታት ከፈለገ መጀመሪያውኑ እሷ መከራውን ሳትበላ ዳይፐሩን ሳትጠርግለት መፋታት ነበረበት እና በጣም ብዙ ሰዎች እሷን ደግፈው እሱን በጣም እየሰደቡት እያንቋሸሹት ነበረ። ስለ አዲሱ ትዳር መጥፎ ነገር እያወሩ ነበረ። እሷ ግን በሶሻል ሚዲያዋ ሰዎች ምን ጊዜም የራሳቸውን ምርጫ መምረጥ መብት አላቸው፣ ስለዚህ እባካችሁ ተውት ብላ ተፋቷት እንኳን እንደዚህ በድሏት እንኳን መልካም ልብ እንዳላት አሳይታለች። እስኪ ለዚህ ሴት ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አምጡ። ጁልን ዲራ tokko nama sin jaallatu nama sin jedhi wareegama guddaa wareegamu nama gizee rakkina isin bira dhaabbatu nama gizee sin waa tokko hin qabne isin bukkee dhaabbate isin jabeessee isinii wajji rakkina sana kan dabarsu jaallachuu rakkina qaba. Yeroo baay'ee wanta akkasii kana ni agarra. Gaafa sin dhabdan qofa isinii gala mucattiisan gaafa sin dhabdan qofa isinii gala. Surprise gochuudhaaf ture. No. akkasii wayya seduma bak wanta biraa tokko wanti itti gochuu dandeessu hin jiru. Sarpiraayiziin godhe jettee qodaa mana keessaa guutuuf ittiin bahi dhugaa rabbi mee bilbilattis lafuma kaa'e bahi. bakka itti deemtu of eeggannoo guddaa godhi. Bisee agargaaru jireenyi keessatti habalatu jettee si eebbisuun si waan hin hafnedha. Sagantaa raaf qabni kan fakkaata sagantaa biraatiin ammoo itti deemnuti. Jarri bishaan boombaatiin caatii qaamtan adaraa rabbii dhiifadha. Nama keessatti lakkoon waan namni hojjetu waan hilbiin hojjeta qoshaasha talaxaacitti maxxanne sanyii keenya keessatti maani dhaamtu akkana godhu Oromoon.